Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jechaa Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa sinin jedha. Egaa Ruutaan biddira kiyyaa deeffachuun qabaa. Ka warra kaanii haa turu kana Abiraam garuu har'a ta'uu qaba yoo jettu dubbattee turte jechuudha. Egaa innis maaliin deebi'a? Dhadhaadhaan deebi'a jechuudha. Yeroo darbee gaafa ishiin dibattee jirtu jechuudha Ruutaadhaanii. Indi baatini nan dirqama waan ta'eefanii dibachaatu jira jetteen jechuudha. Sana booda kan dibumoo ilduuma midhamti obboleettiin Ruutaa isheedha jechuudha. Isheetu dibaa dhadhichis immoo firiijii keessadha kan ture. Kanaafiyyuu mee hin dibatamoo hin dibatu jetteen jechuudha. Anaanii Oma waan lolus natti hin fakkaatu inuma dibata jedheeni na kabajaa iddoo naaf qaba jechuudha. Obboleettiin sana booda osoo immaan jiraattee fuulayyuu yoo tola qal'atteetti ta'e omaayyuu itti hin dubbatu. Garuu egaa hin beeku osuma jettu hin dhufe jechuudha. Gaafa dhufeedhu maaliif ariifattee naa bilbiltee akkamittidhaani jedheen jechuudha. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku, maaliif raafame isaanii Ermeellaa faana ta'aa jiru na gaafattee dheetu shakkee laatamoo maa inni achirratti naan galee fuulli isaa garuu kaleessa sirrii miti jechuudha. Sodaachuu hin didu jechuudha. Ruutaan immoo gadhiisteetti. Wanta gadhiisan tokko gadhiisanidha malee ofitti deebisuun barbaada mitire akkasitti gadhiisteetti jechuudha. Shiwwaan sana osoo hin taane Bakkaanii si faana haasa'uu barbaade, buna si danfisuu barbaade, akkati na faana hooltu barbaade jetteeni jechuudha. Erga yoomii jedhee jechuudha. Mucaayyuu naammanni kan nama dhibu jechuudha. Sirrisaa miti jechuudha. Kaleessa gaafinatti kaasti laata maaliif akkas gootaa naan jettii laa ta'ee keessa isaatti jechuudha yaaduu hin didu. Osuma akkasittiidhaan jedhanuu osuma haasawanuu bakka yeroo tokko akkasuma dhaanaan baay'ee naasis ta'e humna holiidhaa maa'inna akkanaayi jedheen jechuudha. Gabiraan kidha waan ta'eef hojiidha waanta ta'eef jechuudha. Ishiinis egaa ariifattee edda kana yaadanii qindeessaniidha kan ishiin bilbilteef egaa sanaa booddee hin dhufe jechuudha. Dhadhaan hin dhufe harkatti qabattee dhufte jechuudha. Obboleettiin sanaa booda nagaa gaafatte akka maalidha hin jetteeni moqqetti goote jechuudha. Akka aadaa keenyaatti jetteeniin abbaan manaa obboleettii yookiin immoo abbaan mucaa dubartii deesse tokko dhadhaa dibataa dirqamadha. Qibee qabbaalee naan wanta akkanaa hin jiru aadaa keenya miti as ilaalaa achi ilaalaa Ruutaa kana boccooqaa hin qoqonxootuu barbaada. Osuma akkasittidhaan jiran jechuudha. Maayus hin godhu hin dibattaa hin miiccataa jedhaniini qulfii makiinaa irraa fadhee dhufee maaliin ta'ee jechaa ture jechuudha. Sana gidduutti hin muudan jechuudha. Hin muudde olla jechaa jira. Bishaan naaf itti qadhaannaan baquu qaba sirratti. Eegga sanaa booddadha jedhaniini sana duras immoo mataan kee guddachuunis hin goggoddee cululuquu qabdaa jedhaniini edda dibatee ammuma miiccadha bishaan jedhe. Jakkeetti qotuqeedhe fuulli isaa jechuudha. Ani Abiraam akkas ta'u yeroo jalqabaaf hin arge jechuudha. Akkam akka inni ta'e isinitti himuu danda'u jechuudha. Innaa waan argitanidha. Yeroo jalqabaaf ani dhaanseeyyuu malee akkasittidhaan natti fakkaanne kan inni ba'u. Dibanii itti daddabalanii fi sana booda immoo sammuu isaarra sooftidha maalidha akka isaan kaanan hin beeku. Sammuu isaarra kaaniitu takka turtee anis buna sii danfisee mataa heettee dhiqattee deemtaa jechaanii turte Ruutaan. Inni garuu lakkee deemuu qaba. Beekuma akkas goote dhugaa waan inni hin jaalanneen jechuudha. Isa biraaniyyuu immoo qeewarra isheetiitti jechuudha. Ammuma inni ishii gubee karaa kanaan gubuuf jechuudha. Tooftaan itti deemaa jirti jechuudha. Sana booda egaa nama dhiba akkam ta'an jedhamu akkam ta'a. Garuu hin bahe boonbaa wayii jalatti dhiqatee deemamoo akkasumatti konkolaataa keessa seenamoo maalidha garuu
hin bahe macheen bahee ala dhaabbachuus hin jaallatu maaliif maatiin natti dhufu wanta jedhee yaaduuf jechuudha. Dibatee beeka osoo fuula laqalladhee jiraanneedhaan isaan daganaa walitti garagalanii jechuudha. Takka ture dhiqattee deemta maal illee hin deemta reennaan dallanii wayii jechuudha. Ishiinis xiqqeetti baate jechuudha. Karaa salphaa ta'edhaan maaliif hin gubanne maaliif itti hin dhaga'amne baay'eetti dhaga'ama malee hangana kan hin jedhamne jechuudha. Innaa baga goote baga dibate baga haare baga dhugaa annan gammadee jechuudha. Haala sanadhaan isaanis hin alaalaataan maal xalaata osuma jedhanuu eebbee hin deeme jechuudha. Maa jechuudha roottaa maa jechuudhaan jedhe waamtee nati si'iin iyyuu otoo hin dibatiin hin ta'uu wanta akkanaa socho'anii jiru innati mudduuf jechuudha. Inna demoo waan baay'ee namatti tolu warri Abiraam diggisanii jechuudha qewarraa akka deeman jechuudha. Jiramti akkuma aadaa Oromootti jechuudha. Baay'ee diggisanii omna ol diggisanii baay'atanii akka isaan qewarra Ruutaa dhaqanii baay'ee akka haala ajaa'ibaatiin keessummeessan illee dubbachaa turanii jechuudha. Anna dhagayeera bilbilaanii. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Inni biraa immoo jechuudha eeluu obboleettiin naahi jechuudha. Eeluu akkam baay'ee jaaladhu yeroo baay'ee isinitti himaa ani miidhuma kana irratti hin beeka garuu bakka jabina ishii xankaarinnatii ishii baay'een ishii ajaa'ibsiifadhaan ture amma garuu kufteerti. Isa dhugaan isiniin jedhe kufteerti. Ani dhugaa obboloo ijoollee sanarratti maaluma takka akkatti hojjetame naaf gaaffiidha. Eeluu yeroo darbee ani yaabuma kan jedhamu barbaadu ijumaan argaa jettee dubartii qalabata ofirraa darbattee isa biraan immoo hiriyaa koree beettee dhiira fiddee mana ishiitti galchite. Iddoon jirutti mana isaatti qallabuu qabdi dhattee jechuudha malee galfachuu hin qabdu. Akkamittiin jireenya koo boruuf iyyuu rakkina uumuu danda'a jettee waa'ee yaaddee hin qabdu. Isa kana fageessitee yaanne amma immoo si faana deemu malee wajjin biyya isaanii deemee sanaa booddee immoo hin dhungattee dhaabbattee kan jiru argitaniittu saaniyaasoo keekiin baatee deemu qalbatii keessa kaa'ee akkatti lafatti darbatee morma isaa jalatti waatu bahee ture jettee dubbattee isaanis morma isaa jala ilaaluudhaan akka isheen dhungatte innis immoo nuti dubartootni egaa chaapistikii godhana chaapistikii irratti dhiiste yeroo dhungatu chaapistikii irratti dhiiste fakkaata dubbiin dhugaa akka ta'edha jechuudha akka wanni ta'amaa jiru. Kana irratti immoo intalli isheen suni gaafa egaa nan ulfaayettee nuti iyyuu baay'ee gammanne ani baay'ee gammadee jechuudha. Garaa sobdee dhiibde moo maalidha na ajaa'ibee na dhiisuu dideema. Achi gaaf sanayyuu ammayyuu marmaraa deemuu dandeenya jettee dubbattee ergasii immoo bulanii ka'anii immoo sobas ta'uu danda'a kan luuliitis jedhanii turanii kaleessa immoo ilaalamee viidiyoo taanu irratti akka garaatti hin baanne teessisattiin ilaalan sanaadhaan qetti fiddeetti agarsiiste jechuudha. Maal jedhame wanta akkanaa? Ani kan hin beeku jaalalli qixadha akkasumas immoo jaalala jechuun kan jaalataniif jiraachuudha malee dhiphina uumuu miti. Amma ishiin kun dhiphina keessa galtee wanti ishiin hin goone hin jiru jechuudha. Dhiira takka as intala ishee kana faana takka immoo ishii faana akka barbaade ta'uu waliin dhawu jechuudha. Isaaf jettee isayyuu addabaabayii irratti ani garaatti baadheera. Boru rakkoo asirratti numu boru dhiibbaa asirratti hin fidu adeemu abbadu bakka maali ani bichaan maaf hangatii baasa ani bichaan maaliif miidhama ani bichaan maaliif ani anaa boru dhiirri biraan dhufu amala koo hojii koo haala kootummoo nama naa fida. Asirratti dhaloonni bara kana jechuudha isa waaqayyo jedhe hundumayyuu daganneera. Isa waaqayyo nuun jedhe hunduma isaayyuu daganneera. Gaa'ela keenya akka namaa kennu akkamitti akka namaaf yaadu gaa'elli maal akka ta'e hiikaa gaa'elaa homaa tokkoyyuu hin beeknu. Kanarraatiin kan ka'e gatii baasaa jirra. Gatii baasuu jedhamu gaa'elaaf gatii ni baasuu dhaloonni jedhameera. Ayyoo gatii baasaa jira dhaloonni. Hiriyaa irratti gatii baasaa gaa'ela keessatti gatii baasaa jira. Kun immoo sagalee waaqaa dhaggeeffachuu turanii waaqayyoon eeguu dhabuu jechuudha.
amma akkasitti maraattee sinajjeesa intalli achi gammachuu fala fid inni irribu maalifan ulfaayaa jedha ho maqaa kootiif hoo miidiyaa irratti ol baatee mee sayyuu maal si godhamee qoy si fayyada anga akkasitti boochuutti anga ani beeku ani kana beeku sa dhugaan sinin jedhe inde ho kaleessa waa baay'ee darbiteen dhunne sababni nuti immoo jechuudha eeluu fi hiriyaan hin taaneef maalidha inde obboloonni akka eeluu jechuudha hiriyaan qabattanii sin harkaabu hiriyaan qabattanii sin harkaabu gaa'ela keessan irratti waan hojjetametu jira isa dhugaan sinin jedhe gaa'ela keessan irratti waan hojjetametu jira waan ta'eef kun immoo gara waaqaatti siquudhaanii hiika argata jechuudha ishiin qabattee hin bu'arkaa qabattee hin bu'arkaa akka nama kamii maaliifan milkaa'u dhabeedhaati yaada namni mee hin milkaa'a dhugaan sinin jedhe hiriyaa tokko qabatee bakka sun faana deema dhiira biraayyuu arguu hin barbaadu dubartii biraayyuu arguu hin barbaadu bakka dhugaan sinin jedhe in wallachiisa jechuudha yeroo kan biraa yaade jechuudha warri garuu dhiira isa kanatti sirraa'anii amma yeroo sirrii gooteettanii yaaddu takka loolitti rarraati takka yaabitti rarraati maalidha inni hoo maalidha inde maa dhungatte isa bira ammaa fidde mana kee ciibsite atiirummaa keessa jirta maaliif qalbatii ofirra baaftee darbatte qalbatii baaftee ofirra darbatte sin barbaadu du'a lubbuu kooti malee sin fedhu jetteen amma immoo si malee jiraachuu hin danda'u kana jechuun maa inni rakkoo har'a sin fedhu borummoo sin fedhaa maaltu jireedhaati xiinxalii yaaditti deebi'iitii asiif achi si daddarbatee asiif achi of daddarbattee isas miitee ofis miitee maqaa kees of balleessitee dubartummaa kees jabummaa kees xiqqeessite jechuudha osoo akkatti hin jirtu hojjettee otoo bulchitu hojjettee maatii kee otoo gargaartu obboloota kee otoo gargaartu namaaf fakkeenya ta'aa osoo jirtu deebitee naa kuftu maal jedhamame maaltu yaadama innaa ta'uu hin qabu dhugaan sinin jedhe ta'uu hin qabu deebi'aa mee maal nuumaan jedhamee jaalalli gatii nama baasisa eenyumee kanee rabbi isaatiif waaqa isaa isa nagaan oolee bulchuuf isa baasee galchuuf eenyu kan maraate eenyu kan du'e eenyu ilma dhiiraaf garuu lubbuu keessan dabarsitanii laattu eenyummaa keenya dabarsinee laanna akkasumallee dubartiidhaaf illee akkatti garuu kan keeyyuu siin ta'u gatii si baasisa biraaf zor jedha malee jechuudha of ilaalaa of madaalaa foon keessan jechuudha sammuurra sin hin bahin isa dhugaa dhaabbadha jajjaboonni immoo jiru dhugaa hundaafu qixa yoo ta'en ta'a yoo ta'u baate isa yuun jedhiinaa malee yoo ta'u baate in ta'a yoo ta'en ta'a yuun jedhiinaa ta'uu qaba jedhaati itti galaa amanaati itti galaa kadhadhaati itti galaa bakka waa argitu keessatti jechuudha nama kee kan ta'e omaa eenyumayyuu hin barbaachisu naa ta'a itti akkati naa hiriyaa filachiiftuu biyya filachiiftuu hin barbaadu ofuma keessatti agarsiisa dhugaa abjumaan sitti mul'ata namni kan kee ta'e jechuudha gaaf sana garuu adda baafatta jechuudha kanaaf eeluu waan gaarii gootee hiyyaa dhufanii isa kana siniin jedha gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa shaaloo